Nageenyi fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii mul'atatuu fi kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi koo tulluu qaarii isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota kooyii akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Bakkuma jirtanitti nageenyi koo tulluu qaarii isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Hordoftoota fi kooyii har'a keekii jechuudha. waliin hojjennaa isiniin jedha. Inna baay'ee bareedaadha. Inna meeshaan itti hojjedhetu arat maazaniidha malee keekii baay'ee bareedaa ta'e. Inna godhachuudhaaf baay'ee tokko bareeda jechuudha. Xiqqoo gubbaa kanarraan abiddiin raaseeni malee jechuudha. Wow, baay'ee lafa baay'ee tokko bareedaa jechuudha. Waay mashallah baay'ee namatti tola. Inna akkanas hin jedha siraatan hin murre harki kiyya waan sirrii hin jirreef jechuudha. Harka tokkoon kaameraa qaba. Kanaaf muruun natti toluu didee hin jedha. Garuma viidiyoo itti waliin dabarra. Hunda qopheeffadhee jira. Asitti sukkara burcuqqoo tokko, asitti nashaa nus kubbaayyaa, asitti zayitii, asitti immoo kana jechuudha. Kaneella asitti asiiridha. Asitti immoo buuphaa sadii. Kana daakuu burcuqqoo lamaa fi walakkaadha. Burtukaana immoo maalagaa guddaa tokko jechuudha. Soogiddas qopheeffadhee jira. Nu wajjin tura. Kana maalagaa guddaa tokko natti godha. Kana immoo maalagaa xiqqoo tanatti akka jechuudha. Kaalii maalagaa xiqqoo takka natti godha. Kun burtukaanaa jechuudha. Kun burtukaan maalagaa tokko kun. Asiri nasha ada kanina bodra واحد كوب سكر 1 كوب زيت 1 كوب ماما ثلاثة وديت ما حطينا زيت فما سلكنا كله كذاي أما داكون التنكا يجوا كنوي حركة كويو جتانو غرب بايو كنو أسينجي جرا أما في فروني كيتورا يجوا أما كنو كاي جرا دقيقة فرتمشانين بودا ولت ديبنا سنجر الرفتو تفيك بجنبو تكوي إن الأوجا حركة كوني سوارابا حركة كوني جتوني بايو تقول فاتا